Ashamaa harka fuune maatii kaasushoo akkam jirtan fayyuma keessanii nuti nagaadha galata rabbii sinoo akkam jirtu nageenya keenya bakka jirtanitti qilleensa irraa sinaa qaqqabuu jechuu jaalannaa egaa arrasi deebinee dhufnee jirraa egaa jalqaba mooyyuu jechuudha viidiyoo kana laayikii gochuudhaan laaluu eegala osoo laayikiin goin ilaalina waa laayikii godhaachi na kanatti taasisaan egaa bal'atuun immoo maal fiddeechuun keessan oolu arrammoo kaasuu miccayyooti jennee naafileetii kiyya jennee bakka deemne bakka oolle nam tokko jechuudha keessattuu kan biyya keessaa hunduu haqee jira ijoolleen biyya hambaa jirtan immoo jechuudha gaafa galtan bakka kana osoo hin eegin akka nafne bakka kana asallaa ganda tokko keessatti argama. Naannaa ishii naannaa iddoo sheelii jedhamutti argama baay'ee kan bareedu jechuudha. Har'a kaasuun beena fataa siin godhaa beena manumatti iyyuu na jalaa haftanii bal'atu erga deessee manaa deemteen beektuu nan deema garuu akkana iddoo bashannanaa minaamina kanan baane beenuu jedhee nu fuudhee nu hin deeme waan baay'ee nu gaabbisi garuu viidiyoo waraabne kaameraa maanii keenya riibaa hin kaane. Gannee deemne manatti nu jalaa hafee kanaaf nuti of waraabne egaa akkasii ofuma kanaannaa ishii bareedina ishii isin waraabne malee bakka kana akka aamsa kootti namni tokko akka namni maaliif ta'e waan addaati jira waan addaa waan biyya hambaasitti hin argine Itoophiyaatti argitu waan ta'eef nuti amma baay'ee keessa hin deemne tokkoffaa daa'ima qabna waan ta'eef lamaffaan immoo namoonni hedduutu jira jechuudha achi keessatti. Kanaaf egaa warra daa'ima qabu immoo baay'eetti mijatuun beektanii kanaaf osoo daa'ima xiqqoo harkaa qabaatu waan jechuudha. Kunis kan amma viidiyoo keessa mul'atan kun jechuudha dubartoonni kun maatuma keenya anaaf kaasuu qofaa miti kan deeme jechuudha nuti warra jirra malee maatuma keenya maatuma wajjin deemnee jechuudha. Mee ilaala akkatti bareedu mee ilaala ajaa'iba rabbii asallaa keessa waan jiru kan argitanii beektu. Namni beekame eeyyeen argee jira namni beekne waaw kanatu jira jira koomentii irratti barreesse banne waan akkanaa kunis hin jira asallaa keessa an argeen beeku warra jedhaatu koomentii irratti kaa mee argitanii mee Dubaay maal adda jirti Dubaay iddoo bashannanaa adda qabdi jedhuumi namni koo Itoophiyaa irraa gara Dubaay deema baay'inaan jechuudha ijoolleen teenya bashannana bakka to'annaa humna adda addaatiif. Warri Turkiinuu jechuudha diraamaa hojjechuurraa gara Dubaay deemte amma immoo gara Itoophiyaa goota hafan isaanis amma ganaa birrii asii baastanii Dubaay deemtan xiyyaara yaabbachuutu adda malee maalidha maal qabdu Dubaay indeemu qilleensa addaan qabdu Dubaay koo artifishaali ishiin kan qabdu baay'inaan keenya noormaali qulqulluu kinoo maatiin keenya illee fotoo ka'aa jira jechuudha sitti fotoo ka'aa jiran waaw. Maatii kun jechuudha kan wajjin deemaa jirru maatii keenya innaa kanaaf koottayi anatu sin geessa hin beeknu lakkii bal'atu karaa warra jettan anatu sin geessa ispoonsara siniifan ta'a asaluma koottaa anatu ispoonsara ta'ee sin geessaa bakka seentanii waan addaatu jira nuti amma keessa seenne beektu kana alarraan jirra jechuudha. Alarraan jirra garuu keessa seenne viidiyoo waraabne malee jechuudha. Argitanii shamarreen onna gosa argitanii achitti proogiraamii jira kan achitti lidatii qabu lidatii isaa kan barataa argitanii shamarree asallaa akka babbareedduma mammagaallee sallaa inna lidatii proogiraamii guyyaa bakka waan addaa guyyaa loota haadhaa asallaatti saloota shamarraniitti sadda jira bakka waan addaatti jira jechuudha. Inna warri jara kana beektan immoo sirriitti ilaalina galgalan gaafatin ana baay'eetu beeka waan ta'eef haadholiin manaa kanaafiyyuu kanaa baay'ee bareedaa kootayii asii uftanii asallaa bal'axuu nu geessii bakka guyyaa sanii nu geessii hin jettanii akka heeluunaan jettan abdiin qaba ispoonsara siniifan ta'a siniin jedhe nuti amma yoo siniin jedhu kan hunda sinitti nagarsiisne beektu sirriitti bareeda gara keessaa osoo seentanii keessa ba'i galii siniin godhu jechuudha guyyaa san keessa ba'iitu galii siniin godhu inna warroon akkuma siniin jedhamu jara viidiyoo keessatti mul'atan kun waliin jiran baay'ee waliin deeman warri beektan ija keessan gadi qaba waa argitanii foogii kana koruuf amma
caamma filaatti malee haa isin hin barbaachisu jechuudha. Fooqin isin jira. Dammoo yoo seentan jechuudha kaffaltii isin hin barbaachisu. Kaffaltii yoo taphatan argitanii shamarran handi ba'uletti ani shubbisaa jiru. Handi ba'ulettiin isin jirana. Kanaaf immoo viidiyoo keenya laayikii godhaa jalqabaa isin jaalannaa nagaa nuuf ta'aa iddoo addaatti nafinaa.